Waggaa 16 booddee ittiin deebi'ee. Ani maqaan koo Warqeessaan jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee maatii koo biratti kutaa 1 hanga 10tti seeraan baradheera. Kutaa 10 booddees baradheera. Haa ta'uutii garuu booddeen isinitti himaam. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 4, dhiira 3 fi durba 1 qabu. Ani mucaa hangafaa ta'een mana maatii koo keessatti dhaladhe. Anattaanes kan dhalate dhiira, ittaanes kan dhalate dhiira. Dhumarratti haatii fi abbaan koo kan argatan mucaa dubaraadha. Maqaan illee Qananii jedhanii moggaasanii. Sababiinsaa immoo haati kiyya durban argadha jettee waggaa waggaatiin dhiira 3 walirratti waan deesseefi. Sanaan booddee garuu haati kiyyas abbaan kiyyas dhala gara biraa dabalachuuf fedhii hin godhanne. Abbaan koo makiinaa qaba. Makiinaa isa oofamu otoo hin taane uffata kan hodhu reenjarii kan jedhamu uffata hodhuudhaan maatii isaa, ijoollee isaa abbaan koo jiraachisa. Uffata kanas kan hodhu balbaluma keenya taa'eeti. Maamila hedduu qaba. Baadiyyaadhaas magaalaatis harkisaa lafan taa'u. Gabaan uffataa kun qorre ho'e hin qabu mitiire. Bara baraan iyyuu numa jira. Kanaan otoo kana hojjetee nu jiraachisaa jiru dhukkubaaf safuudhaatii guyyaa tokko hiriyoota isaa waliin oolee gara manaatti otoo deebi'u balbaluma keenyatti dhagaan xiqqoo tokko isa gufachiistee abbaan koo kufee. Yeroo sana anaa fi obboleessi kiyyanni lammataa kubbaa balbalatti taphachaa turre. Abbaa keenya deemnee fiignee ol qabnee kaasnee manattis galchinee. Yeroo sanarraa kaasee abbaan koo sireerra ciisee ka'uu dadhabee. Mana yaalaas abbaa keenya yeroo geessinu takkaa sukkaara, takkaa immoo dhiiga isaatu keessaa dhumeera, takkaa immoo busaatu qabateera jechuun qoricha garaagaraa abbaa kootti jijjiiruun baatii 2 mana yaalaatti erga rakkisanii booda guyyaan du'a abbaa koo gahee otoo hin taane yaalli gaariin naannooma keenyatti waan hin argamneef qorichoota ulfaatan gosa garaagaraa waan itti jijjiirameef qaamni abbaa koo dadhabee dhumarratti addunyaa kanarraatii darbee. Abbaa jechuun mana tokkoof tarii gaheen isaa nutti mul'achuu baatus utubaa manaadha. Gaafa abbaan jiru manni jira. Gaafa abbaan hin jirre immoo manni hin jiru. Manni kun kan eenyuti jedhamee yeroo waamamuyyuu maqaa abbaa manaatiin waamamu malee maqaa haadha manaatiin miti. Gaheen abbaa manaa bakka hedduutti namatti hin mul'atu. Sababiinsaa immoo harka caalu maallaquma fidee haadha manaatti kennuu isaa fi haati manaa waan raawwattuuf ijji keenyi haadha gola keessa hojjechaa ooltu tolchitee bilcheessitee ijoollee ishee nyaachistu ilaalla malee abbaan akka inni itti fidu wanti abbaan kun fidu otoo dhaabbatee maatiin suni maal akka ta'u hedduun keenyi gadi fageessinee yaannu. Anaa fi maatii koof icciitiin kunillee kan gale eegaa abbaa keenya obbiraatii dhabneeti. Barnootaan kutaa 8 baradha. Hundumti keenyiyyuu naannoo waggaa 2 wal hangafna. Barnootaan illee garaagarummaan keenyi kanuma. Edaa haati keenyi waan abbaan keenyi fideen nu nyaachisaa nu jiraachisaa turte. Eega abbaan keenyi boqotee baatii 2 fixee booda firris alagaanis nurraa baqate. Gabaabumatti wanti nyaatamu wanti dhugamu mana keessaa dhibee. Haati keenyi baay'ee dhiphattee baay'ees rakkattee ofii agabuu bultee waan hafee mana keessa jiru nu ijoollee isheef kenniti. Tarii gadda dhufee namni tokko qarshii tokkos qarshii 2s kenneefiira yoo ta'e isumaan deemtee boqqolloo bitee daaksistee guyyaa 2 guyyaa 3f kan nuuf ta'u nu nyaachisti. Kanaan rakkina hamaa beela baay'ee ulfaatutu mana keenya seenee akka duraatti jabaannee barnoota keenya barachuunis yeroo nutti jabaatu akkuma saattuu umurii kanatti maal hojjedheen maatii koon gargaaruu danda'a jedheen yaaduun eegalee kutaa 8 baradha. Haa ta'uutii garuu anumtuu obboloota koofiin hangafa ta'e malee umuriidhaan xiqqaadha. Nama hojiif ga'e maatii jiraachisuu danda'u miti. Yeroon barbaadus hojii argachuu hin dandeenye. Haa ta'uutii garuu mataa koof kan ta'u hin dhabu. Uffata kobbee dabtara akkanumallee
Beekeen mana hiriyoota koo hanga nyaata nyaatanitti ooleen garaa kootti waa gudunfadheen gara manaatti galaam. Haati keenyis bakka abbaa manaan hin jirretti abbaa manaallee taatee tajaajiluun dirqama ishee waan ta'eef mana namaa deemtee xaafii qulleessitee buddeen tolchitee midhaan namaa daaksistee akka bara kanaa maallaqaan miti buddeena tokko buddeena lama qabattee nu ijoollee isheef kenniti. Kanaan jireenya baay'ee ulfaatuun hanga kutaa 10tti dabarsinee kutaa 10 xumureen qabxii gara kutaa 11ffaatti na dabarsu eegaa otoo hin jiru guyyaa tokko haati kiyyaa mana namaa hojjechuu deemtee anaafis hojiin dallaa ijaaruu yookiin immoo haxiruu mana sana waan jiruuf koottu hojiin jira jettee ijoollee natti ergiti. Anis tole hojii argadde jedheen obboleessa kiyya natti aanee dhalatu qabadheen bakka hojii kanaa deemee dallaa kanas abbaa manaa fi ijoollee isaa anaa fi obboleessa koo taanee hojjechuu jalqabne. Kanaan otoo hojjechaa jirru haati mana sanaa fi haati kiyya walitti bu'u. Kanaan haati manaa sun haadha kootiin maal jettee yoo arrabsite gaariidha. Rakkattuu ofiillee waan nyaattee dhugdu kan hin qabne kadhattuu deeminarraa atis ta'e ijoolleen kee lamuu lammata balbala kan akka hin dhaabbanne jechuun buddeena 2 peestaalitti martee gatiin ijoollee kees kan kees kanumadha jettee haadha koo ariitiin. Edaa haati koo bifa kanaan arrabsamtee nyaata nuuf fidaa turte. Guyyaa tokko waliin hojjedheen haala ishenitti buddeena kana nuuf fidu argeen buddeenuma sana harkaa fuudheen ija haadha manaa sanaatti darbadheen abbaan manaan gochaa kiyya argee na qabachuuf kaanaan aariin haadha koo sammuutti waan na ba'eef qottoo xiqqoo lafa itti qotaan tureen gara adda isaatti yeroon darbadhu xiqqomaaf rabbitu guyyaa kee miti jedhee jalaa sabaasee sana gidduutti haati manaan iyyite haati koollee lubbuu wal baasuufidha jettee yerootti dabaltee iyyitu namni naannoo nutti nammee gargar nu baasee. Sanaan haadha kiyyaaf obboleessa kiyya manatti fudhee galeen ofii kiyya balbalarra taa'ee yeroo kanatti abbaan manaan walitti buune suni poolisii qabatee mana keenya dhufee ijoollee ishee waliin anaa fi haadha manaa koo ajjeestee oolte jechuun himata nurratti banee 3 taanee mana hidhaa seennee. Haa ta'uutii garuu deebiin nuti deebisnee hojii mana isaatii hojjennee maallaqa nuuf kanfaluu dinnaan walitti buune jenne. Kanaan ragaa inni fidate iyya booddee bakka sanatti waan argamaniif yaadni isaanii garaagara ta'e sanuu seerri humna hiyyeessaa nyaattuu jechuun qarshii 50 oolmaa 3 keenyaa kan guyyaa tokko nuuf murteessee mana hidhaa guyyaa 7 hidhamnee qarshii 50 fudhannee gara mana keenyaatti deebinee. Umurii akka seera biyya kanaatti hidhamuu hin qabneen hin hidhamee ana qofaayyuu miti obboleessi kiyyas. Haa ta'uutii garuu waan gaarii fi jennee eega sana nama kanallee haaloo bahuun qaba maatii kiyya akkanattiin dararuun qabu jedheen 2 halkan hiriyoota koo waliin dhokadheen irraanfachiiseen daakuusa godheen gadhiiseera. Abbaa satumes hin beeku ana akkan ta'e sin shakku. Haa ta'uutii garuu sababa kootti ijoollee 2 si'a 2 guyyaa 2 hiisiseera. An dagachiiseen waggoota booddeen gochaa kan irratti raawwadhe. Kutaa 10 qabxiin maatirikii anaaf dhufeera. Sanuu qabxii gaarii 3.6 fideem. Erga abbaan kiyya boqoteen barnootatti laafe malee sana dura sadarkaallee nan qaban ture. Haa ta'uutii garuu ijoolleen 3 duuba koo otoo jiranii haati kiyya otoo arrabsamtuu bifa kanaan barnoota ittiin fufu obbolaan kiyya haa baratanii ani immoo hojiin hojjedha jedheen bara sana murteessee. Haati kiyya lakkii baradhuutii nuuf dabarsi atis bakka hin taanetti hafta jetti otoo na kadhattuu lakki jedheen dideem. Maatiin ofii gadi jechuu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Sanaanis obboloota kootiin barnootatti jabaadhaa barnootarraa akka nafne ani wanta hin danda'een hanga humna koo hojjedhee fideen mana kana jiraachisuu nan yaala jedheen gahee abbaa kiyyaa bu'een hangafummaa fudhadheen hojjechuu jalqabeen. Baay'ee ulfaataadha. Gosa hojiin ani danda'u hin jiru. Ogummaan baradheeru hin qabu. Namaaf ergamuu konkolaataarraa kuntaala buusuu gaafan argadhe humna kiyyaan hojjedheen gaafan dhabe immoo isa quufee machaa'e daandii irratti rukuteen haadha kiyyaaf qarshii 10 illee haa taatu yeroo sanatti fuudheen galan ture. Kanaan maqaa baay'ees magaala keessatti nan qaba. Sassataa nama maallaqni isan geenye hagabuu fi kanneen kana fakkaatanii naan jedhu. Sababiin isaa immoo maallaqan hojjedhettis ta'e maallaqan argetti salphaatti hin gadhiisu. Hojiin yoo jiraate nama biraaf dursan kennu anadhan jedha. Namoonnis
kana hunda kan taatu eessa ga'uu fidhanaan jedhu anaan garuu keessa koo kan jiru arraba dubartii sanaa haadha kiyyaan kan arrabsite haala kanaan nyaata isheen nu nyaachistuudha. Dubbiin namaa homaa waan tokkoyyuu natti hin fakkaatu. Dhiibbadheen itti darbee hojjedha. Gaafa hojiin argadhe bifa kanaan hojjedheen maatii koo gammachiiseen ofis gammadeen hin dabarsaa. Gaafa hojiin dhabe immoo maatiin koo sadarkaa beela'uurra otoo ani argu yoo gahe magaala keenya manni daadhii bakka lama jira nama machaa'e yookiin immoo quufe maallaqa giphii isaatti qabateera jedhee yaade hordofeen duuba deemeen bakka namni hin arginetti takaalee koffiseen maallaqa giphii isaa keessaa fudheen biraa deemaa. Haala kanaanin jireenya waggaa dheeraa dabarsee haa ta'uutis garuu kaayyoo koo galma gaheera. Obboloonni kiyyas barnootatti naaf jabaatanii obbolaan koo lamaan obboleessi keenya bifa kanaan nu barsiisa jedhanii kan duraan qayyabannaa irratti illee gaariin ture maatii keenyaaf dabarsina jedhanii gadi jedhanii qayyabachuu jalqabanii sadarkaadhaan mana barnootaatii bahuun na gammachiisuu eegalanii. Kanaa ol wanti na gammachiisu hin jiru. Umrii waggaa 16 fixeenan hojii hojjettutti seenee obboloonni koos barnootatti jabaatanii anattaanee kan dhalatu kutaa 12 xumuree yuunivarsiitii Adaamaa barnoota injinariingiitiin isa gahee. Obboleessi kiyya inni sadaffaas akkanuma kutaa 12ffaa xumuree waggaa 2 booddee yuunivarsiitii Jimmaa barnoota injinariingiitiin isa gahee. Garaagarummaa waggaa 2tiin obboloonni koo lamaan seenanii sana qofaa miti. Garaagarummaa waggaa 2 ammas obboleettiin keenya isheen quxisuus yuunivarsiitii Jimmaa barnoota sooshaaliitiin ishee dhaqqabee inni waggaa 5ffaa yeroo baratu isheen immoo waggaa 1ffaa taatee barnoota eegaltee. Dabareedhaan sadan isaaniiyyuu yuunivarsiitiinaaf seenanii sadan isaanii kan barsiisu anadha. Maqaa kana hundumaa baadheen mana haadha koon gargaara ofis nan gargaara obboloota koo sadan yuunivarsiitii jiranis nan gargaara. Hangam dadhabbiin narra jiru baay'ee ulfaataa ta'us haa ta'uutii garuu ifa bor obboloonni koo arganiif riqicha waan na ta'eef nuffe dadhabee otoo hin jedhiin obboloota koon barsiifadhee kan jalqabaa eebbifamee naaf bahee tarii inni hojii yoo argate na boqochiisa jedheen abdiidhaan eegus haa ta'uutii garuu haga waggaa 2tti innis homaa maxxantummaa koorraa ka'uu hin dandeenye. Hojiin argamuu fi didee takkaa hojiin barbaada jedhee gara Finfinneetti yoo deemu maallaqa hedduu fixaa. Achi deemees erginaan jedha akka inni rakkatu akka inni harka namaa laalu waan hin barbaanneef yoon qabaadhe kan hin qaburraa yoon dhabu immoo nama hin beekurraa liqeeffadheen maallaqa obboleessa koof nan ergaa. Waggaa 2 booddee akkuma inni hojii argateen obboleessi kiyya yuunivarsiitii Jimmaa immoo ni eebbifama. Inni as nu bira taa'urra isa bira taa'uu qaba jedheen obboleessa keenya isa sadaffaa irratti dhalatu obboleessa keenya isa lammaffaa biratti hin ergee hojii waan na qabateef jechuudha. Haa ta'uutii garuu baatii tokko waliin jiraatanii wal dadhabanii ani hunda isaanii hin danda'a isaan garuu waliin jiraachuu dadhabanii walitti buunaan isa sadaffaatiin koottu as taa'in jedheeniin tole jedhee dhufee torbee 2 magaala na bira taa'ee as yoon taa'e asumatti waan hin hafuuf hanga ammaatti iyyuu rakkattee na gargaarteetta magaalaa Finfinneetii mana naaf kireessiitii achi taa'een hiriyoota koo waliin hojiin barbaadadha naan jedhee. Mana kiraa magaalaa Finfinnee ni beektu. Haa ta'uutii garuu fedhii isaa guutuun dirqama kiyya waan na ta'eef tole haa ta'u deemin jedheeniin wantan qabu ittiin ergeem. Obboleessi isaas achuma kireeffatee otoo jiru innis gara biraa achuma kireeffatee jiraachuu jalqabeem. Isa kanaafi obboleettii kiyya gargaaruun jalqabeem. Dadhabee nuffee hin qabuun afaan koorraan ba'u. Bor akkan gaafatamu maallaqa naaf ergee akka isaan naan jedhan waan hin beekuuf maallaqa of harkaatiin dhabu. Kana keessatti isaaniif kana hundaa ta'us ofii kiyya uffata tokko biteen kophee tokko bitadheen waggaa 3 waggaa 4 hanga waggaa 5tti otoo hin jijjiiriin nan godhadhaa. Kana namni naa beeku haadha kiyya qofaadha. Akkan ofii daara hafee isaaniin daara baasu sirriitti ni beekti. Waa'ee koo waaqayyoon baay'ee galateeffati. Otoo atiin jirtu ta'ee har'a jedhee yeroo hundaa boossee ofitti na qabdee na boossisti. Anis haadha kiyyaan baay'een jaalladhaani. Yeroo obboloonni koon aarsan maallaqan ergee baatiif
illee isaan ga'uu didu bakkan fiduu dhabeen mana galee aaru haati koo jajjabina naaf taati. Kanaan obboleessi kiyya lammataa Finfinnee taa'uu jalqabee baatii 8 akkuma tureen hojii argate. Rabbiif galanni haa ta'u lamaan isaaniiyyuu barnoota barataniitiin hojii argatanii. Haa ta'uutii garuu hojii argatanii al takkaatti nama gargaaruun ulfaataadha mitire. Kanaaf amma obboleettii kiyya tokko eebbifamuuf waggaatu ishee hafe. Ishees gargaareen haala gaariitiin kan ishee immoo eebba irratti iyyuu argameen obboleettii koo eebbisiise. Obboloonni koo lamaan illee guyyaa eebba obboleettii koo walitti araaramanii amma sadan isaanii barnoota xumuranii hojii kan hin qabanne ishee quxisuu qofa. Dubartiin gamnadha mitire. Akkuma barnoota xumurteen baatii 2 ganna haadha koo biratti dabarsite heerumaaf jaalallee ishee bira deemte. Kunis gammachuu gara biraa anaaf ta'e. Maaliyyuu haa ta'u hojii qabachuu baattus haa ta'uutii garuu haadha koof anaaf boqonnaadha. Bakka qabattee amma ba'aan hundumtuu anarraa bu'ee tasgabbiin argadhee miirri boqonnaa guddaan natti dhagahame. Haa ta'uutii garuu baay'ee narraan turre. Obboleettiin kiyya quxisuun heerumteen baatii 2 booddee amma immoo haati kiyya na harkatti dhukkubsatte. Asitti yaalchiseen akka abbaa koo dhabuurra jedheen baatii 1 hojjedheen magaalaa Finfinneetti haadha kiyya qabadheen deemee haadha kiyya yaalchisuun jalqabee akka tasaa ta'ee dhukkuba kaansariitu ishee qabee ture. Yoo yaala seeraan argatte fayyuu dandeessi jedhaniis abdii nuuf kennanii. Obboloonni koo hojiirra waan jiraniif isaanis maallaqaan na gargaaraa haadha kiyya waliin hospitaala ciiseen waggaa 2 dhukkubsachiise. Du'aa ishee fudheen galaa malee haati koo fayyitee gara manaatti fudheen galaa gonkumaa yaanne ture. Haa ta'uutii garuu rabbi nu gargaaree haati kiyyallee fayyaa taatee gara manaatti fudheen galee. Waggaa 2 jechuun salphaa miti. Amma dabaree isaanii obboloota koo lamaan warra dhiiraatu darbee ishee dubaraatu nu gargaaraa ture. Waggaa 2 booda haati koo fayyitee gara manaatti fudheen galee. Yeroo manatti deebinu manni keenyi waggaa 2 cufame onee qilleensi qorqorroorraa kaasee meeshaan hedduu banee badee bineensi mana seenee nu eege. Sana hunda sirreesseen haadha koo galchadheen waliin jiraachuu eegalee. Yeroo kanatti ture haati koo yaa ilma koo bara jireenya kee guutuu anatti kan dadhabeeru hin jiru. Kanaan booddee fuudhiitii mana dhaabbadhu dhala kee ija kootiin argeen lubbuun kooyyuu haa darbitu jettee na kadhachuu jalqabde. Haa ta'uutii garuu waggaa 2 hojiirraa fagaadhee waanan tureef hojiitti deebi'uunis natti ulfaate. Haalli hojiis na harkaa badee obboloota koo maallaqa naa ergaa jechuunis natti ulfaate. Akkuma isaa ta'een iyyuu daandiitti galfadheen haa ta'uutii garuu amma immoo manni haati koo keessa jiraattu guyyaa tokko bakka ani mana hin jirretti irratti jigee haati koo na jalaa duutii kan jedhu amma immoo na yaaddessu jalqabee. Kanaan mana kana ijaaruun qaba jedheen hojii kiyya duraatti deebi'een darbanii obboloonni koo otoo na gargaaranii mana gaarii waggaa 3 keessatti haadha koo ijaareen xumuree. Kanaanis haati kiyya baay'ee na galateeffattee. Haa ta'uutii garuu manni kun kan koo otoo hin taane kan keedhaa. Yoo mana godhatte bakka biraatti manan godhattu haati manaan kee anuma waliin jiraatti naan jettee. Yeroo kanarraa kaasee ture waa'ee egeree koo yaaduu anoo kan jedhu sammuu kootti kan dhaga'ame. Sababiin isaa immoo hojii ani hojjedhu keessa hanni butuun jira. Yoon danda'e humna koon yoon dadhabe immoo humnaaniin maallaqa argadha ture. Mana kanas kan hin ijaare kanumaaniin takkaa hidhamaa takkaa gadhiifamaa hojii jireenya hin taane keessatti jechuudha. Kana hunda garuu kan hin gochaa ture kaayyoo maatii koo waan qabu. Haati kiyya obbolaan koo otoo nani jiru homaa tokko akka isaan ta'an akka rakkatan waan hin barbaanneef waggaa 3tti mana ana fakkaatu ergan ijaaree booda haati kiyya fuudhii otoo naan jettu ani garuu lakki jedhee dideen barnootatti hin deebi'aa jedheen obboloota koo bari'adhee. Waggaa amma kanaa booddee immoo jedhanii naaf deebisanii eeyyeen anis hin barsiiseera. Kanaan booddee immoo 3 ta'atii na barsiisaa haadha kiyyas gargaaraanii nan baradhan jedheeni tole naan jedhanii. Hanga yeroo kanaatti anaa fi obboloota koo gidduu hariiroon jiru baay'ee gaarii fi miidhagaa ture. Kanaan booddee garuu obboloonni koo warri dhiiraa lamaan isaanii gaa'elatti seenanii ani barnoota jalqabeen rakkachuu nama guddaa ta'een beela'uun jalqabee. Barnoota kan hin jalqabe waggaa meeqa addaan kuteen yoo ta'e gaariidha. Turtii waggaa 16 booddee umrii koo waggaa 32tti kutaa 11ffaa barachuun eegalee. Baran kutaa 11ffaa barachuu eegalu obboloonni koo lamaan quxisoonni koo fuudhanii
fuudha malee kan jiru ana dhaam fuudhanii na gargaarus dhaabanii al takka miirri namaa gadi ta'uu hin qabu kan jedhu jira mitire isaan baratanii na dagatanii jechuudha haaloo isaaniif barnoota addaan kutun jedheen umriin koo sadarkaa kutaa kana barachuuf naaf hin eeyyamnetti kutaa 11ffaaf 12ffaa baradheen carraa yuunivarsiitii seenulleen argadheen haaloon haaloodha xiiqiin xiiqiidha mitire waggaa 3 yuunivarsiitiin baradheen isee eebbifameen yeroon waggaa 3 baradhu kanatti rakkoon ani hin argine hin jiru jechuu nan danda'a obboloonni koo galagalanii na ilaaluu didanii gaafa eebba kiyyaa obboleettii koo fi haadha kootu dhufee na eebbisee obboloonni koo warra dhiiraa kan ani rakkadheen eebba isaanii hafe isaan haa gammadaniif jedheen maallaqa ergeen hojjechuuf asumatti hafe ati yoom eebba keenya dhuftee jennaan dhufnee si eebbisna naan jedhanii garaan koo baay'ee isaanitti gadda ture amma immoo qalbiin kooyyuu ni cabee lamaan isaaniiyyuu jireenya gaarii jiraatu xiqqoo obboleettii kootu jireenya harkaa gara afaanii qofa jiraatti isaan garuu bakka gaarii qabatanii jireenya gaarii mana gaarii keessa konkolaataa gaarii oofaa jiraachuu jalqabanitti ani obboleessi isaanii ijoollummaa isaaniitii kaasee hanga isaan xumuranitti barsiisaa ture garuu rakkadheen baradheen garaagarummaan isaanii fi ana gidduu jiru isaan yoo rakkatan maallaqan qabu kanan dhabe jedhanii natti dubbatu turanii ani garuu kanan dhabe jedhee dubbachuun natti ulfaata akkanumaan qabne akka rakkachaa jiru haadha koo qofaatti hin dubbadhaa isheen gara isaaniitti bilbiltee maaloo kaleessa isatu hirkoo isiniif ta'e hirkoo ta'aa fi yeroon taane barnoota jalqabee yeroo mana godhatee ijoollee isaa waliin jiraatutti akka dargaggeessaa yuunivarsiitii seenee rakkachaa jira maaloo gargaaraanii jettee kadhachaanii turteem obboleessi kiyya anatti aanee dhalatu akkana jedheem hojii qabadheen waggaa dheeraaf maatii kana gargaareera kanaa ol immoo hin danda'u innis hiree isaa haa jiraatu nutis hiree keenya haa jiraannu jechuun haadha koof deebisanii kanaan ciniinnadheen barnoota koo xumureen yeroo baratan immoo hinumaa sodaan wanta namatti baay'atuuf akka durii hojiitti illee bu'een hojjechuun natti ulfaatee harki kiyya miilli kiyya hidhamee hojiin kan jedhamu naannoo baatii 4f narraa yeroo galagalu waardiyyummaa dorgomeen baankii tokko keessa seenee waggaa tokkoof baatii 8 waardiyyummaadhaan erga hojjedhee booda baankiimti sun ol na guddisee baankarii ta'een tajaajilu jalqabee umurii waggaa 39tti jechuudha ilmaan kee argeen nan boqodha naan jettee na kadhachaa kan turte haati koo hojii qabachuu kiyya dhageessee amma siif hin dabarsa kanaan booddee sirrittiin si gammachiisa sa'aatiin jedhetti lubbuun ishee na jalaa gabaabbatee bakka abbaa keenyaa deemtee hojii qabachuun koo gammachuunaaf ta'us haa ta'uutii garuu gaddee haadha koo natti caalee hangan umurii kana jiraadhutti namaddii kan ture haadha koodha amma immoo yaa rabbi eenyutu na waliin ta'a jedheen baay'ee yaadda'uu sodaachuu jalqabee obboloonni koo mana isaanii malee anaan nan ilaalanii gadda haadha isaaniillee guyyaa 3 qofa bulaniiti mana qofaatti na dhiisanii deemanii erga haati koo boqottee booddee qee haadhaaf abbaa koo onan godhu jedheen hojiin qabadhe sana yookiin naa jijjiiraa yookiin immoo nan gadhiisa jedheen hojii kana qabadheen baatii 2 booda waraqaa yeroon galchuu hiriyoonni na waliin hojjechaa turan seenaa kiyya haasofsiisuun damee hojii koo gara aanaa dhaloota kootti naaf jijjiiranii hojjechuun eegaleem yeroo kanatti akkuma kiyya waardiyyummaa dalagaa kan turte mucayyoon hiriyaa koo tokko ana waliin dhuftee na jajjabeessaa achumaan jaalala keessa seenneem yeroof bakka haadha koo naaf buuteem haa ta'uutii garuu isheetti umriin kiyya waggaa 29 jedheen waggaa 10 hir'iseen isheetti mee tureem waggaa 2 mana haadha koo erga waliin jiraannee booda namoota naannoo keenyaa waliin wal bartee seenaa jireenya koo kanan ishee dhokseeru gidduutti obboloota koof jedheen barnoota akkan dhaabeeru yeroon itti himu edaa kanaa fi gurbaan dulloomeeti ani dhalatuun barbaadu ala argachuun dadhabee jettee waggaa 2 erga na waliin jiraattee booda dhalli gidduu keenyatti waan hin uumamneef waggaa 41 yeroon guutuu na dhiistee deemtee kunis baay'ee natti dhaga'amee waggaa tokko booddee haadha ijoollee 2 fuudheen tarii ani dhalallee yoo argachuun dadhabe dhala kan qabdu fuudheera jedheen waliin jiraachuu eegale amma waggaa 4 waliin jiraanneerra ani dhala godhachuu hin dandeenye isheen ijoollee koo
narratti hin jibbiin malee eessayyuu si jalaan deemu jettee na waliin jiraachaa jirti. Tarii umrii kana yeroon isinitti himu waanuma baatii tokko keessatti raawwate isinitti fakkaachuu danda'a. Haa ta'uutii garuu gatiin ani maatii kiyyaaf kanfale obboloonni koo immoo erga jabaatanii bakka gahanii anaan gatanii deeman isinitti himuu kooti. Rabbiif haa galatu maatii koof ta'eera, mataa koof garuu ta'uu hin dandeenye. Hangan maseena ta'utti ala argachuu hin dandeenyetti jireenyi qubanatti qabdee gadadoo ishee maatii koorraa kaastee anatti deebistee. Ba'aa maatii ofii baachuun gaarii ta'us yeroo boqotanitti garuu Rabbi otoo na boqochiisee baay'ee natti tola. Dhaamsin seenaa koo keessatti qabu waan tokkodha. Maatii hundumaa keessa bakka abbaa yookiin immoo haadhaa utubaa kan ta'u utubaa kan taatu dhiirri yookiin immoo dhalaan jiru. Nuti har'a obbolaan keenyi kanan rakkadhe kana naaf godhi yeroo jedhu keessa keenyatti baay'ee gungumnee waggaatti si'a takkaa yookiin immoo lama waan xiqqoo obboloota keenyaaf goona. Haa ta'uutii garuu maatii isaaniif utubaa kan ta'an namoonni akka koo yookiin immoo haatiif abbaan hangam akka nu baatan kan nuti takkaa namaaf gochuuf gumgumnu umrii isaanii guutuu hanga nuti jabaannee of dandeenyutti hamma isaan nu gargaaraa turan dadhabbii isaanii yaadachuun bara jireenya keenya guutuu dagachuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni har'a isin gargaaraa jiran bor akkuma keessan gargaarsa barbaadu. Tarii garaagarummaan gargaarsaa kan keessaniif kan isaanii gidduu jiraachuu ni mala. Kan isaanii mooraalii jiraachuu fi maallaqa ta'uu danda'a. Kan keessan immoo yeroo barattan yoo ta'e maallaqaa fi abdii gara fuulduraaf kennuu jabaadhu jechuu ni ta'a. Haa ta'uutii garuu gatii waan nutti kanfalaniiruuf gatii kana guutummaatti deebisuu yoo baannes duubatti galagallee garuu isaan yaadachuu qabna. Jireenyi eenyumaafiyyuu yoo ta'e yoomiyyuu namaaf hin guutu. Namoonni kun jireenya isaaniif guutuu godhanii kan yaadan kaayyoo maatii isaaniitiin. Nuti isa nurraa hafeen maatii keenya obbolaa keenya deeggarraamu. Hanqinni mana keenya keessa jira yoo ta'e hanqina keenya otoo hin duuchiin kan maatii keenyaa kan obbolaa keenyaa duuchuuf hin deemnu. Haa ta'uutii garuu isaan otoo uffata barbaadanii uffata nuuf bitaa, otoo kophee barbaadanii kophee nuuf bitaa, otoo beela'anii nu nyaachisaa jireenya isaanii jiraatanii. Jireenya maatiin kiyya anaaf gochuu qaban obbolota koof hin godheem. Isaan garuu anaan deebisanii baradhunaan jedhanii baatii 3 baatii 4 na gargaaranii maatii keenya keessatti akkan ani gargaaraa turetti otoo hin taane ba'aa akkan ta'etti na yaadanii. Haasoo kiyyallee ni jibbuu, waliin mari'atu, anaan addatti na qoodu. Hanga du'a isheetti ijoollee ishee caalchistee kan na jaallatti anaan haadha koodha. Rabbi lubbuu isheetiif boqonnaa naaf haa kennu. Haati manaa kiyya na dhiistee deemuun ishee baay'ee na gaddisiisa. Gadda lammataa jireenya koos ta'eera. Haa ta'uutii garuu dhala kan namaaf kennu Rabbummaa waan na ta'eef yaa Rabbii dhalan dhawwatteetta jedheen gidiraa jireenya koo ofitti hin dheeressu. Kana namman qabuun maatii namman waliin jiraadhuun gammadeen umrii koo hafte bara dullumaatti seenu kana jiraachuun barbaada. Ta'us garuu akka kon ta'inaa guutummaatti of hin gatiinaa. Ofis yaadadhaa. Namaaf maatii keessaniif akkuma barbaachistan mataa keessaniifis ni barbaachistu. Mataa keessan kan gattanii yoo ta'e jireenyi rakkoo gara biraa akka koo isinitti dabalti. Ana obboleessa keessan Warqeessaa Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya Warqeessaan nuuf erge siniif dubbiseen hin ga'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa maalirraa akka barattan seenaan kun maalis akka hubachiise akkanumallee kadhannaa keessanitti yaadachuu komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun dhaggeeffachaa na waliin turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Yeroo hundaa wanta na jajjabeessitaniif